ofiin boonii kanatti fakkaata kan shaadaan qabadha jette. Ofiin boon ajaa'iba guyyaan hadhaa yaa rabbi dhugaa godhe. Akkam nagaadhaa? Amdii nagaa qabdu. Shaadaa qabachuu barbaadda? Fayyumaal? Eeyyan kan maaliin gaafachiisa moo? Bakka qophoofte murteessite? Amma kaafuu jechuun ajaa'iba. Mee as baay'ika? Kam? Maali maaltu kiu jechuun amma abdii? Yaa nuti tole jechuu kiyya beeki. Kiu jechuun amma jechuun rifaasuu qofaa miti beeki. Gammachuudhaan illee kiu jedhan namni tokko tokko yeroo takka takka gammachuudhaan kiu jedhan amma kiu jechuuf amma yoo ta'es baate dafi. Deeqaa tokko qofa. Naa mucayyoo mucaa manaati jiru sobdu qalliin akkanaa ishii bira hin jiru mucaa manaati isiin malee keessummaa miti. Akkana kun argitanii la mucaa manaati. Yaa salaam yaa salaam. Hayyee ofiin boontu rabbiin okay rabbiin tokkicha ta'uu amantaa rabbii tokko malee rabbiin biraa akka hin jirre amantaa. Nana mana Okay. Nabi Muhammad ergamaa rabbi akka ta'an amantaa? Ayyee. Yesus Kiristoos ergamaa rabbiif garbicha rabbii malee waaqa akka hin taane abbaa waaqummaa akka hin qabne amantaa? Nana mana Hayyee amma shaadaa qabachuudhaaf qophiidha? Qophiidha. Tole waan hin jirne hordofii jedhu kophaa kee takka ol fuudhiiti akkasitti. Okay. Bakkee mirgaa shaadaa. Harka koo mirgaa. Eeyyee tokko. Eewa ashhadu Ashhadu allaa Allah ilaaha ilaa illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna muhammadan Muhammadan abdullahi Abdullahi wa rasuluhu wa rasuluh wa anna Isa wa anna Isa abdullahi Abdullahi wa rasuluhu. wa rasuluh. Ani ragaan baha Ani ragaan baha haqaan gabbaramaan haqaan gabbaramaan Allah malee akka hin jirre Allah malee kan jirre Nabi Muhammadis Nabi Muhammadis Habib Muhammadis Nabiyyi Muhammadis Nabiyyi Muhammadis garbicha rabbii fi garbicha rabbiiti ergamaa rabbiiti ergamaa rabbiiti kan dhugaa fi kan dhumaati. kan dhugaa fi kan dhumaati. Yesus Kiristoosis Yesus Kiristoosis garbicha rabbii fi garbicha rabbii fi ergamaa rabbii ergamaa rabbii kan saba Israa'eliif ergame malee
Israa'eliif ergame malee waaqa akka hin taane waaqa akka hin taane connection qabu jira. diintoota Sitti dhaga'ama ofiin bultu. Warra dhigeeffatteerti. Kaameraan cufaa jira. Amma dhageessaa? Ofiin boonii? Alhamdulillah qabachuu qabatteetti. Heddumaan ga'uufiif malee. niitoorkii koodha. Niitoorkii Amma koodha dhagaa. sagalee kennaa yookaan koo ta'e kan ta'e hin beeku malee. Okay, amma ni dhageessaa? Ayya connection isiiti. Gabbuseen deebisa inshallah. Alhamdulillah qabattee jirti dhugaa dubbachuudhaafi. Waan jedhamuu qabu jette. Alhamdulillah. Deebiin inshallah iddoon gaadhu yoo jiraatte yoo jiraachuu baattes kun iyyuu ga'aadha. Dhugaa dubbachuudhaaf alhamdulillah rabbil alamin. Murtee jirti maashaallah. Amma waan naaf hin jiru. Xumurtee jirti geeffatte alhamdulillah. Inni booda irraa waanuma jara keenya xiqqoo qalbii jaraa boc jedha jecha sana yeroo dhagaan qalbii isaanii garaa isaanii keessaa boc jedha harumaaf jechisiisuu barbaanna malee dirqamaa miti ga'aadha kun iyyuu alhamdulillah rabbil alamin. Rabiffaan qabatteerti dabalataan ammoo Omar akkoo hin qabu yoo rabbiin laafisiif dhuftee iddoo naa ga'attu inshallah. Ofiin booni deebitee? Deebi'ee jira niitoorkii koodha. Ayya abshirii xumurarra geessee jirtaa waan hin jedhu na hordofii jedhiiti bakkaan ga'annaa. Yesuus kiristoosis Yesuus kiristoosis garbicha rabbii fi garbicha rabbii fi ergamaa rabbiin saba Israa'eliif erge malee waaqa akka hin taane waaqa akka hin taane ilma waaqni dhalchisa akka hin taane ilma waan dhalchisa akka hin taane beekee hubadhee beekee hubadhee onnee kootiin amanee onnee kootiin amanee arraba kootiin ragaa ba'een jira. arraba kootiin ragaa baheen jira. Rabbiin rabbuma Rabbiin rabbuma Yesuus namuma. Yesuus namuma. Allahu akbar eeyyeen Yesuus namuma. Yesuus namuma. Yilleኝ በጎ ስራ የሚያመጻድቅ ባሪያ ደካማ ነኝ ታውቃለህ ካለቅ ያ ረቢ ያ አላህ በዲኮና ዲስ ገባረ መንሱማ እንከዱ የሱሲን ዱጋን ዱጋዱማ አላህ ኒስቶኩማ የሱስ ዋቀንታኔ እንተ ኡስጎንኩማ ጀኔ አልሐምዱሊላህ በግረቢን እስላሙማ ሲከኔ ረቢን እስላሙማ ረገስ ያዳቡ ማሻአላህ ተባረከላህ ዋጋፈቻለህ ቱርቴ ደገፈታ ቱርቴ ኦርዶፋለህ ቱርቴ ክርስቲያኖተለህ ጋፊ ጋፈቻ ቱርቴ መራ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ረቢን ወፈቀ በጋ እስላሙማ ሲከነ እስላሙማ ከነ ረጅራቴ ረዱቱ ረቢን ሲፋታ ሲሱ ከነ ረቲ ገመቹን ረጅራቴ ብሩሌ እስላሙማ መረቲ ፉለ ረቢ ዴንቱ ረቢ ሲያታ ሲሱ ሄዱነ መገመቺሳ ረቢን ረገስ ያዳቡ ያው ጀባዱቲ በረዱን ቻለነማ ካታ ሰላታ ሲበርሲሱሌ ሲጎና barumsatti jabaadhu rabbiin irra gasii dhaabuu jajjabaadhu
Yoo waan siin jennu hin qabnu hedduu gammanneetiin jirra. Hundi keenya warri as jiran hundi isaanii hedduu sii gammadaniitiin jiranii. Namni tokko gaafa islaamummaa fudhatu hedduu gammanna. Sababii nu gammannuuf waan biraatiif miti. Lubbuu nama saniitiif. Akkuma namni tokko gaafa inni makiinaa bitate, gaafa inni mana gaarii ijaarrate, gaafa inni bultii gaarii ijaarrate nama saniif gammachuu inni argateef isaa gammannu gaafa namni islaamummaa qabates gammannaaf allaqe. Kanaan alaa islaamummaan lakkoofsa xiqqaannaan namni nu baay'ataaf gammannaa miti. Waan takkaaf miti gaafa namni tokko islaamummaa fudhatu ofumaa isaatiif ibidda jahannam jalaa najaa ba'uudhaan gara karaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabiyyoota isaa irratti ergee islaama muslima ta'anuun jedhe gara rabbiin itti nu ajajetti ajaja rabbii fudhachuu nama saniitiin gammanna ofumaa isaatiif fayyadama jennee gammanna malee dhimma biraatiif hin gammannu. Alhamdulillahi rabbil alamin baga rabbiin islaamummaa sii kenne rabbiin irra gassi haa dhaabu inshaallah biidinillah. Egaa silaa ustaadonni hedduu tas jiranii dhaamsa babbareedaa hedduullee sii dhaaman ture. Yeroo akka nu jalaan fudhanneef inshaallah biidinillah egaa asumarratti gabaabbanna gara sagantaa keenyaa deebi'uudhaaf rabbiin sinaa barakachiisu ustaadota keenyaa rabbiin sinaa kabajulleedha. Ijarraallee na hambisa har'a hedduu gammadee waan jiruufi waan dhufe ofumaa nyaadhe sila isin xanaa miti kan haqa godhatu dhugaa dubbachuufi kan akka Abbaa Caalii kan akka Ustaaz Ahmed Ustaaz Munzir fa'aa Ustaaz Sharifaatu akka godhata. Anammoo gammachuma keessa ba'een kophaama nyaadhe akkuma yaa sinas jiraachuunis tokkuma jedhee yaada. Rabbiin isin barakachiisu barakadhaa isiniin jenna. Jazaakumullahu khairan. Tole namni tokko mee namni salaata nu barsiistan inshaallah biidinillah haga isin salaata barattutti namni barsiistan eenyumee ijoollee warra namni ijoolleen shamarranii warri shamarranii namni tokko namni nu barsiisuu dandeessan. Anaa jetti Aishaanii dhiifama inshaallah sabboontu si deebisa. Aishaa kana ol galchee fooloo walaa godhanii. Alhamdulillah hedduu nama gammachiisa. Keessaafuu namni gaaffii gaafachaa ture namni waa hubatee jiru gaafa inni islaamummaa fudhatu wallahi hedduu nama gammachiisa. Alhamdulillah. Ishee obsaa warri maqaa jettan yeroo takka obsaa inshaallah. Aishaa jirtaa? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ إن شاء الله أنا تفردا نفولو نادي بس هايين دي بس يفز رفولو نقول إن شاء الله ما دام إنه ما زرع أنا براجع ندربا. هيا نو قد سندربا نو ما ربي جدي نما وامبر سيسجلو قد دربنا هذا وفي قد دربا نما دربا كي وين بارك الله فيك. تلي أفهموني لكوسا كي إرجي في كيساني إن شاء الله سرعة سرعة سيابر سيفتو أسماني أما كان كي نودا أنا مو إيه مكاكي ما كان كوبونتو ده بونتو أوكي مكا dubartii musliimaarraa jaallattu qabdaa kan otoo maqaa kana maqaan kun naa ba'e jettee maqaa hawwitu qabda moo boontumaa sii taa'uu barbaadde? أنا بونتو دمانا تاما ركو قبا. Rakkoon qabu inshaallah oma rakkoon qabu inshaallah jabaadhu rabbiin raggassi haa dhaabu lakkoofsa kee ergii fiitii inshaallah akkaataa salaataa isin barsiistu asumaan ijoolleen akkaataa salaataa ijoollee kana barsiistan adaraa keessan suutuma jedhaatii ittiin jarjarinaa yoo qabachuu dadhabanillee suutuma jedhaa barsiisaa ammallee ittiin baay'isina waan tokko yoo qabaatte sanumaa naa salaattu suuta jettee boruu iftaan guyyaatti aanu akkasitti barachaa deemti yoo itti baay'istan yoo cinqitan salachaamuu malanii dabalataan ammoo intanaa ta'uu mala waan ta'eef hin cinqina rabbiinuu nama hin cinqine waan ta'eef suutuma jedhattee haa barattu suutaa waan takka waan lama akkasitti barsiisaa deema rabbiin isin haa barakachiisu barakadhaa ulfaadhaa jazaakumullahu khairan ofiin boontu jabaadhu rabbiin si haa jabeessu atiilleeni baga rabbiin islaamummaa sii kenne jabaadhu irra dhaabbadhu rabbiin irra si haa dhaabu tole waa nama shaadaa qabatu jira jechaa jiranii naa galcha inshaallah biidinillah milkiin toleeyyu tole maqaa kana nama ani raajiidha ofiin jedhu wahiitu naa moggaase raajiidha ofiin jedha raajii warra ollaati isatu naa moggaase ammoo maqaan sun baay'ee natti tola obbo Muusaa yeroo jedhanii
So inshallah biidhnillah maqaa bareedaadha naa baasanii agalatooman isaan illeeni. Mee gidduudhaan waan bareedaa dhufe natti fakkaataa iyyuu hayaat dubbisnee walitti deebifnamee shaadaa jiraachaa jirti. Hayaat jirtaa? Hayyutti adaraa biiziin hin godhinaa gaa daddafi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtu naguma Nagaa jirra alhamdulillah kam nagumaa? jira nagaa fayyaa kiyya alhamdulillah. Mucayyoo addunyaa kiyya tokkotu shaadaa qabachuuf jetti. Ayyee kanaafiyyuu seenaa gashaa. Meer eenyu maqaan isii? Wallaggitti Wallaggitti. Tokko tokko barreessi Wallaggitti. Milishoonni maqaan eenyu jedhanii si gaafataa jiran ol darbuu fedhanii. Tokko tokko barreessi Wallaggitti. Amma as jala jirti? eewwaas jala jirti. Hin sodaatte malee. Kunoo argeen jiran iyyuu ol darbaa. Eewwa qaata qacam godhan wallahi. Wallaggitti caa cabti jedhu sana gattuu qiitii ol gali. Jirtu. Mallattoo diimtuu accept jettu sana gadi tuqi yaa Wallaggitti. Diimtuu san tuqi. Lakkoofsa barreeffachaa jirti baraa ustaas. Ol Ammas deebitee harkifnee jirra. Laalaa qabaani. Harkifnee invite goonee jirra. Yookaan ammoo ergadhu gastii tole Wallaggitti gastii ergadhu. Nama lama wal bira jiru wahii tokko wahii waan fakkaatu tuqi. Nama lama wal bira jiru naannoo manaaf shariifiin hin tuqin jala kana waan namni lama wal bira jiru wahii fakkaattu wahii tuqxa achi. Yookaan ammoo bakka duwwaa kana tuqi ilaali. Bakka duwwaa invite jettu san gastii jalaan bakka duwwaa san tuqi. Yaa Rabbi yaa Rabbi yaa Rabbi. Ergalumaan achi intinaan didanii kaa. Eewwa kun argatte. Assalaam. Assalaam. Ustaz Ahmed Usmanuu baga nagaan dhuftanii. Ayyee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Abba Muusaa kenna habiibii qaali sheefti. Baga jiraattan. Baga jiraattan. Nagaa jirtu fayyumaa? Nagaadha wallahi alhamdulillah. Ustaz Shariif isinillee baga jiraattanii. Abbaa Caalii doktoroota. آمين آمين بسم الله بركة جرات مستضافك ما شاء الله. Jabaadha dalagaatis rabbi isinirraa haa qeebalu. Ikhlaasa rabbi isinii haa kennu inshaallah. Amiin amiin baarakallahu fiikum. Wallaggitti Yoo, akkam nagaa jirtaa? nagaa koodha akkam nagaa jirtu? Nagaa jirra alhamdulillah. Baga nagaan dhufte. Ayyee baga nagaan jirtu. Amantaan kee maali? Kiristaanadha. Ortodoksiidha moo pheenxee? Beenteedha. Pheenxee. Gara islaamummaa dhufuu barbaaddaa? Okay. Islaamummaan amantaa dhugaa ta'uu hubattee? Maqaan gabbaramaan haqa ta'e Allah mana akka hin jirre hubattee? Yesuus Kiristoos ergamaa abdiif garbicha rabbii malee akka hin taane hubattee? Hubadhee jira. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayyee. Inshaallah shaadaa qabachuudhaaf qophiidha? Hayyee.
Before qirxaanoo goota yeroo takka ayyee viidiyoo bahimee daqiiqaa tokko qofaaf. Haga shaadaa qabattu qofaaf daqiiqaa tokko 1 minute. Wallaggitti Yo. siif mijaa'ame daqiiqaa tokko qofa. Ayya. Ayya. Quba kee mirga akkasitti ol qabi. Okay. Ashhadu Ashhadu an laa an la ilaaha ilaha illa Allah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan 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 Abdullahi Abdullahi wa rasuluhu. wa rasuluh. Abdi ni torkin kan kee qaqqabu jirame. Wa anna Wa amma kooti kooti ustaad Kan keetu qaqqabu jira kan keeti. networkiin kan siiti moo kooti ustaad kooti moo kan siiti Kan keeti amma sirreeffadhu deebi'ime. Kan keeti. Kasii dafee dhufaa jira. kooti moo kan siiti yaa ustaad Kan keeti. Kasii dafee dhufa. okay ishi wallaggitti amma na dhageessaa sirriitti dhagaan jira. dhiifama yaa jamaa tuttuqaa jazaakumullah khairan hayyee irra deebinee jennaa sirriitti na hordofu inshaallah ashhadu Ashhadu an laa an la ilaaha ilaha illa Allah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Muhammad Abdullahi Muhammad Abdullahi wa rasuluhu wa rasuluh. wa anna Wa anna Isa Isa Abdullahi Abdullahi wa rasuluhu wa rasuluh. ani ragaan baha Ani ragaan baha
haqaan kan gabbaramu haqaan kan gabbaramu Allah malee akka hin jirre Allah malee kan jirre Nabi Muhammadis Nabi Muhammadis ergamaa Rabbii fi ergamaa Rabbii fi garbicha Rabbiiti akka ta'an garbicha Rabbii akka ta'an ragaa nan ba'a. ragaa nan ba'a. Yesuus Kiristoosis Yesuus Kiristoosis garbicha Rabbii fi garbicha Rabbii fi ergamaa Rabbii malee ergamaa Rabbii malee waaqa akka hin taane waaqa akka hin taane ilma waaqni dhalchise akka hin taane ilma waaqni dhalchise akka hin taane beekee hubadhee dhiisee irraa deebi'een jira. dhiisee irraa deebi'een jira. Rabbiin Rabbuma Rabbiin Rabbuma Yesuus namuma. Yesuus namuma. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Baga Rabbiin Islaamummaa sii kenne. Islaamummaan kanuma. Rabbiin namarra jiraatee irra du'u Rabbiin si haa taasisu. Islaamummaa irratti Rabbi gasii haa dhaabu. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Baay'ee nama gammachiisa. Namni lubbuun tokko Islaamummaa qabachuu ibidda jahannam jalaa najaa ba'uu malee caala wanni nama gammachiisu hin jiru. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Rasuulli Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam namni tokko وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم جرت نقول؟ nagaa keetti fayyuma. أنا الحمد لله قلت رب الساعة. Ay Rabbiin si haa barakachiisu mucayyoo kana fuudhitee akkaataa salaataa barsiisi. Booda ammoo hayyuu biratti markazatti barachuu dandeessi rakkoon qabu aguma akkaataa salaataa barattuuf inshallah. هاي إن شاء الله فلونا هدي في أستاذي تونغا ديمبوين فلو قديراني. Esh. Tole fooloo deebisii fi wallaggitti nasraadhaaf. فلونا ديمس أيوة. Deebistee maqaan kee eenyudha? أي خلاص رفقنا. Hawwiidha? Maashaallah maqaa bareedaa qabdi joo maqaa bareedaa qabdi dhiisaa maashaallah. Ayyee maal si dhagahame yeroo shahaada qabatte? Gammadeera. Gammaddee? Gammaddee jedha warri Dubaayii tokko achi geessanii. Ayyee Rabbiin si haa barakachiisu si jabaadhu Rabbiin irra gassi haa dhaabu sila namoonni hedduun kan dhaamsa sii dhaaman ni jiranii ustaazonni keenya hedduun ustaazonni keenya ni jiranii ammoo yerootu baay'ee yerootu nu jala achi deeme sagantaa addaallee waan qabnuufi kalimaa lama ustaaz Ahmed haa dubbatanii inshallah sagantaa dhaabbataa keenyatti deebina xiqqoo yerootu achi nu jala deeme inshallah ustaaz Ahmed kalimaa lama jedhaan inshallah. أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وش أبدي سنود أمور تاني جرتني ما شاء الله بارك الله فيكم أبوليتي تينا مبروك مبروك ألف مبروك بقى ربي إسلام ما سيكني واني إسلام ما جعلته هنجرتو إن الدين عند الله الإسلام ربين أما انتين جالتمتون تربي فلتي إسلام ما دا ربي إنما إسلام ما إساكني هم تكساتنا بفني إسلام ما نمو مكاتنا جمتو تمت هجمتي برنوتا بربادي نبرتني obsa feetii namni islaamummaa yoo qabate immoo qoramuu dhufa waan hundaayyuu jabaatee akka sabbartu siin jedha inshaallah yeroon kana yeroo bareedduu keessa jirta diliin tanteeta duraan dabartele hundi si wannata siin dura dabarte sii dhiifamtee jirti atarra akka guyyaa haati tantee si deettee jirti har'arraa rabbii kee qabadhuutii jabaadhu siin jedha inshaallah sa'aatii keessan isinirraan fudhadhu isinilleen shee abdii kenna jazaa rabbi isinii haa deebi'u ikhlaasa rabbi isinii haa kennu. Racaalaan dalagaadhaan rabbiin namarraa jaalate anaaf rabbi isin haa jedhu laffaatii teessan ta'e isin asirra teettanii onlaayina kanarratti ijji isin dhukkubee namni mataa isin nyaatee mormiidhaan isin nama wal dhabdanii maal jettan tana guutuu rabbiin isinirraa haa qeebalu jabaadha isiniin jedha adhaa wabillahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا بركة أستاذ ربي الإسلام بركة جزاكم الله خيرا الفائدة هي jabaadhu wallaggitti rabbiin si haa jabeessu inshaallah barumsa ordofii baradhu asiillee waa dhaggeeffadhu rabbiin si haa barakachiisu
siin jenna.